raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Harka fuune dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar caqasaa jirtan akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u jechaa oduu guyyaa har'aaf qopheessine kan sinitti himu ani seenaa beekumaati. Godina Gujii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti hiriirawwan mootummaa Bilxiginnaa morman geggeeffaman. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa ilmaan keessantu bosona jira jechuun manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubuun ibsame. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Gudaritti poolisii fi milishaan gareedhaan wal qoodanii wal haleeluun dhaga'ame. Kunneen hangafoota amma oduuwwan tokko tokkoon. Godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldaalloo fi Liibanitti uummanni Oromoo Booranaa gandoota akka Ququbbee, Dhaa, Qallaa, Boobaa, Bulbul, Malkaa Gubaa fi gandoota adda addaa keessa jiraatu hiriirawwan mormii onkoloolessa 18 bara 2014 taasiseen yakka duguggaa sanyii mootummaa Bilxiginnaa uummata ongeer rukutaa jirurratti raawwachaa jiru balaaleffachuu suur sagalee hiriira mormii raadiyoon arraata biyyaalessaa Oromiyaa toora miidiyaa hawaasummaa irratti qooderraa hubachuun danda'ameera. Hiriira kanarrattis dhaadannoowwan rakkoo hongee fi gama siyaasaatiin mootummaan Itoophiyaa isaanirraan gahaa jiruuf uummanni Oromoo fi hawaasni idila addunyaa akka birmatuuf duulli duguggaa sanyii waggoottan arfan darban maqaa shanee jedhuun aanaa Gumii Eldaalloo fi Liiban keessatti isaanirratti raawwachaa jiru akka dhaabbatu akkasumas tajaajilli barnootaa manneen yaalaa fi daandii isaanirratti uggurame akka kaafamuuf sagalee isaanii dhageessisaa oolaniiru. Boorana Gujii fi bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo itti socho'an hundaatti mootummaan uummata Oromoo shiftaa jedhee ajjeesaa kan jiru yoo ta'u nuti shiftaa miti, shiftaan mootummaa dhala keenya ajjeesaa fi qabeenyaa keenya saamaa jirudha jechuun mootummaa Bilxiginnaa mormuun dhaadachaa oolaniiru. Sagaleen keenya hadhagaamu addunyaan nuuf habirmatu rakkoon ongee fi karaa siyaasaatiin mootummaan Bilxiginnaa uummata Oromoo dhiitee bulchuuf jecha lagaa fi gosaan addaan isaan qoodaa akka jiru kan beeksisan hiriirtonni kunneen Oromoon kutaan amantiin gosaanii fi gandaan wal hin qoodu ergaa jedhus dabarfataniiru. Nuti shiftaa miti. Shiftaan mootummaa Itoophiyaa kan ilmaan keenya ajjeesaa qabeenya keenya saamaa jiruudha. Oromoon tokko amantiin lagaan gosaan addin baanu kan Oromoo addaan qoqqoodee lagaan gosaan hiru habadu gosaan walin nyaannu gosaan walinaanu. Dhiyeenyuma kana poolisiin Bilxiginnaa dargaggoota Booranaa 2 mana hidhaatii baasuun bifa suukaneessaa ta'een adiyyoo irratti rasaasa itti roobsuun ajjeesuun ni yaadatama. Liiban Jaarsootu qindeesse. Godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo naannawaa Waddeessaatti mootummaan Bilxiginnaa manneen qonnaan bultoota ilmaan isaanii qabsoo hidhannoo geggeessuuf bosona jiranii ibiddaan gubaa jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar addeessan. Maddeen kunneen akka jedhanitti onkoloolessa 17 bara 2014 naannawaa Waddeessaa ganda Dikkii jedhamutti ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromootti makamee bosona jira jechuun ifatti osoo uummanni arguu waraanni mootummaa mana obbo Durumaan Ibbiriitti ibidda qabsiisee gubee jira.
Waraanni mootummaa hedduun torban kana keessa qofaa magaalaa Amboo cinatti waraana bilisummaa Oromootiin rukutamuutti aaruun kaabinee fi qaamoleen nageenyaa mootummaa hawaasa nagaa goolaa akka jiran ibsuun ilmaan obbo Durumaan Ibbirii qabsoo hidhannoo geggeessaa jiran qabata godhachuun mootummaan bilxiginnaa ta'e jedhee ammeenyummaa isaa ifatti ragaa ba'uuf qe'ee obbo Durumaan gubee barbadeesseera. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo Araddaa Dibaalaa jedhamutti halkan gaafa onkoloolessa 17 bara 2014 ilmaan keessantu qawwee hidhatee qaamota mootummaa ajjeesaa jira jechuun manneen jiraattota abbootii ilmaan isaanii qabsoo hidhannoo geggeessaa jiranii ibiddaan gubuun maatii qabsaa'otaa keessaa nama tokko rasaasaan dha'anii akka ajjeesan maddeen keenya gamasii raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Oduu walqabateen woboon zoonii giddu galeessaa onkoloolessa 15 bara 2014 kaaba lixa Shaggar aanaa warra Jaarsoo ganda Ejersaa akkasumas onkoloolessa 16 bara 2014 ammoo bakka karaa sulula Abbayaa fi sulula Mogor ganda Faajjii Ejersaa bakka addaa hidhaa Harree jedhamutti waraana bilxiginnaa haleeluun injifannoo olaanaa kan argate yoo ta'u guyyaadhuma kana aanaa Amboo ganda Dikii bakka Tulluu Kormaa jedhamutti konkolaataa waraana bilxiginnaa Amborraa fe'ee gara kaampii waraanaa ganda Kaarraa jiru geessee deebi'aa ture barbadeesseera. Humna bilxiginnaa birmannaaf naannawaa Waddeessaa ganda Galaanirraa gara sanatti birmachaa ture of duuba deebiseera. Kana malees onkoloolessa 17 bara 2014 aanaa warra Jaarsoo kaampii magaalaa Ejersaatti kaampii waraana bilxiginnaa haleeluu isaatiin waraanichi gara magaalaa Hoseetti akka baqatee fi lolichi itti fufaa turuusaa beekuun danda'ameera. Wabii Waaqotu qindeesse. Naannoo Amaaraatti godinni saba Oromoo Walloo baateetti uggura yeroo labsuun dhaga'ame. Waraana naannicha keessatti geggeeffamaa jiruun walqabatee muddama keessa kan seene naannoo Amaaraatti manni maree nageenyaa godina saba Oromoo Walloo aanaa baatee labsii sosochii uummataa konkolaattotaa fi bajaajiiwwan irratti uggura yeroo labsuusaa bulchiinsi aanaa baatee beeksisee jira. Lolli humnoota Tigraay fi finxaaleeyyota naannoo Amaaraa gidduutti adeemsifamaa jiru saffisaan gara Wallootti dhiyaachaa jiraachuun uggurichaaf sababa akka ta'e jiraattonni kan himan yoo ta'u lolichi Walloo bakkeewwan garaagaraa keessatti babal'achaa kan jiruu fi waraana geggeeffamaa jiru kanaanis humnoonni Tigraay injifannoo argachaa jiraachuun beekameera. Walloo kibba magaalaa kutaa barii laga Amboo marsaa fi xiixaan humnoota Tigraayin to'atamuu isaaniitiin lolichi ammallee akka malee hammaatee gara magaalaawwan naannoo sanatti wayita babal'achaa jiru kanattis waraanni raayyaa ittisa biyyaa hedduun harka kennachaa jiraachuu miidiyaaleen naannoo Tigraay gabaasaa jiru. Humnoonni finxaaleeyyiin Amaaraa mootummaa Abiy Ahimediin deeggaramuun kallattii maraan naannolee ollaa irratti waraana banuun duguuggaa sanyii raawwachaa jiran baatee fi naannawaa sanatti waraana bilisummaa Oromoo zoonicha keessa socho'uun akka malee haleelamuu isaaniitiin sodaa olaanaa keessa jiraachuun isaanii himameera. Liiban Jaarsootu gabaase. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Gudaritti poolisii fi milishaan gareedhaan wal qoodanii wal haleeluun dhaga'ame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaa'ee magaalaa Gudaritti onkoloolessa 15 bara 2014 qabeenyi nama dhuunfaa tokkoo saamamuu isaatiin kaabinoonni aanaa fi magaalaa Gudar saamicha kana kan raawwate garee shororkeessaa Abaawoo Shaneeti jechuun olola dharaa tamsaasaa jiraachuun himame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasii akka himetti mootummaan bilxiginnaa gareewwan maqaa xureessii waboorratti hojjetan hedduu aanaalee godinichaa keessatti ijaaree jira. Saaminsi qabeenya dhuunfaa irratti raawwatame gochaa shiraa garee bilxiginnaatiin tolfame ta'uu akka hin oolle himameera. Kanumaanis poolisoonnii fi milishoonni magaalichaa gareedhaan adda adda qoodamuun halkan eegumsa irratti akka bobba'aniif ajajni eega kennameefii booda onkoloolessa 16 bara 2014 bobbaarra otoo jiranii fageenyarraa wal shakkanii waraana bilisummaa Oromootu nutti dhufe jechuun naasuudhaan dhukaasa walitti banuu maddi keenya kun ifoomseera. Kanumaanis garee milishaarraa battalumatti namoonni 3 kan madaa'an yoo ta'u yeroo ammaa milishoonni kunneen hospitaala Reefiraara Ambootti yaalamaa kan jiran ta'uun beekameera. Kaabinoonni magaalichaa wal waraansa qaamolee kunneen lamaan gidduutti uumame dhoksuudhaan tarkaanficha akka waraanni bilisummaa Oromoo fudhateetti fakkeessuuf shira biraa xaxaa akka jiranillee hubatameera. Kan gabaase Wabii Waaqooti. Waraanni bilxiginnaa lubbuu isaanii baraaruuf harka akka kennatan mootummaan naannoo Tigraay waamicha godhe. Wal waraansi waggaa tokkoof waraana mootummaa Abiy Ahimedii fi humnoota Tigraay waliin geggeeffamaa ture gara boqonnaa xumuraatti waan siqeef loltoonni mootummaa bilxiginnaa lubbuu isaanii baraaruuf yeroo gabaabduu keessatti harka akka kennatan pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el ibsa miidiyaaleef kenneen waamicha taasiseera.
Kana booda humni kamiyyuu sirna mootummaa Abiy Ahmed baraaruu akka hin dandeenye kan dhaadate Dr. Dabratsiyoon yeroo loltoonni bilxiginnaa lubbuu isaanii du'arraa oolchuu danda'an amma akka ta'e akeekkachiiseera. Waldhabdeen nu gidduutti uumame karaa siyaasaan akka furamuuf yaalaa turrullee mootummaa Abiy Ahmed biratti fudhatama dhabuu isaatiin diinota keenya humnaan barbadeessuuf dirqamna kan jedhu pirezidaantichi mootummaan Abiy Ahmed heera biyyattii cabsuun federaalizimii sabdaanissaalee diigee daa'imman umurii isaanii malee dirree waraanaatti bobbaasuun akka baalaatti harcaasaa waan jiruuf sabaa fi sablammoonni biyyattii waa'ee daa'imman isaanii mootummicha gaafachuu akka qaban hubachiiseera. Liiban Jaarsootu gabaase. Dhumarrattis oduu gaddaa qabna. Qabsaa'aan gameessii fi hayyuun Oromoo obbo Fiqaaduu Magarsaa du'aan boqotan. Qabsaa'aan gameessii fi hayyuun Oromoo obbo Fiqaaduu Magarsaa Guddataa waggaa tokko oliif dhukkubsatanii mana yaalaatti deddeebi'anii yaalamaa osoo jiranii dhukkubichi itti jabaachuun dandamachuu dadhabuu isaaniitiin dhalatanii waggaa 67tti akka lakkoofsa faranjootaa onkoloolessa 21 bara 2021 Ameerikaa magaalaa Waashingiten DC'tti addunyaa kanarraa du'aan boqochuun dhaga'ame. Obbo Fiqaaduun bara jireenya isaaniitti hedduminaan biyya ambaatti dabarsanis seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda irraanfatamuu hin dandeenye bahataa akka turan seenaa jireenya isaanii irraa hubachuun danda'ameera. Seenaan obbo Fiqaaduu Magarsaa akka ragaa bahutti hawaasa Oromoo Waashingiten DC'tti waliin jiraachaa turanitti erga makamanii booda carraa argame hundaatti dhimma bahuun ijaarsa qabsoo bilisummaa Oromoof godhamu keessatti qaamaa fi qalbiidhaan hirmaataa turan. Yeroo Awurooppaa biyya Siwiidin jiraachaa turanillee dirree waraanni bilisummaa Oromoo waboon to'atee ture. Damaaziin dhaquudhaan waraana bilisummaa Oromoof gargaarsa barbaachisu dhiyeessaa fi akka turanii fi hanga waajjira adda bilisummaa Oromoo Sudaan magaalaa Kaartumitti imaluun qooda qabsaa'aa tokkorraa eegamu gumaachaa turan. Akkasumas koree gargaarsaa waraana bilisummaa Oromoo waboo ta'uudhaan yeroo dheeraaf hojjechaa turuu maddiitti karaa teknooloojii fi miidiyaatiinis dhugaa fi haqa uummata irraa dhalatanii kana mul'isuuf hanga lubbuun jiranitti tattaaffii guddaa gochaa turuu isaanii seenaan isaanii ragaa baha. Raadiyoo Seefaan Balbaal keessatti hoogganaa boordii ta'uun gargaarsa teeknikaa fi loojistikii gochuu maddiitti raadiyoon madda walaabuu akka banamu gochuu irratti gumaacha olaanaa gumaachaniiru. Dabalataanis dhimma Oromoo ragaadhaan ol kaa'uu fi odeeffata dhimma Oromoo addunyaatti tamsaasuun akka danda'amuuf ayyaantu.com dabalatee websaayitiiwwan yookaan marsariitiiwwan Oromoo gurguddaa garaagaraa hojiirra oolchuun aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo guddisuu keessatti shoora olaanaa qabaachaa turan. Obbo Fiqaaduu Magarsaa abbaa isaanii obbo Magarsaa Guddataa Tufaa fi haadha isaanii aadde Kuulii Nagaa Damboobaarraa sadaasa 13 bara 1954tti godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobitti dhalatanii umurii isaanii waggaa 67tti onkoloolessa 21 bara 2021 Ameerikaa Waashingiten DC'tti addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Raadiyooniin Dirree Shaggar du'a qabsaa'aa fi hayyuu Oromoo obbo Fiqaaduu Magarsaatiin gaddi olaanaan akka itti dhaga'ame ibsachaa lubbuu isaaniif jannata fira maatii fi uummata Oromoo qabsaa'aa fi hayyuu kana of biraa dhabeef immoo jajjabina hawwa. Oduun har'aaf qabnu kanan gammaa ture qophii keenyaaf waliin tura. Ilmaan abbeetiiti moo ilmaan ollaati jennaan lakki abbuma kiyyaan na dhalche isaa xaaree nu guddise kaja'urraa I'm Oromoo first. Karabati ilma dhugaantiike Oromoo turkeesse bilisummaa deesse kan taane taasiste fagoo dhiheessite saba guutuu saba guutuu boonsiyaa sinaan galmeessite Oromummaa qofaan yakkamnaan kee qomoo Nagaan bahee galoo dhabsiisnaan Oromoo keessi kee boora'aan qabsootti hiikame ka'een of tuultootaa yaadoti diigame.
haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu, garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Aggaammi ajjechaa Jawaar Mohaammed irratti waggaa 2 baranaa godhamee fi akeeka haqa dabsuu bilxiginnaa. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota jaalatamtoota qophii haqaaf hanqii akkam jirtu. Sagantaa keenya har'aatiin aggaammi ajjechaa waggaa 2 baranaa hayyuu siyaasaa beekamaa yeroo ammaa qabata siyaasatiin hidhamee mana hidhaa Qaallittiitti argamu irratti raawwatamee ture ilaalchisuun waan qopheeffanne qabannee dhiyaannee jirraa nu caqasa. Jalqabuu keenya dura garuu aggaammii sana ilaalchisee wantoota wayita sana jedhaman gurra isin buusna. Duumessa siyaasaa addunyaa geessite. Jawaar Mohaammed qofa otoo hin taane biyyattiis du'a jalaa waan oolchineef mootummaan nu galateeffachuu qaba. Eegdota obbo Jawaar Mohaammed. Nama kana waraabessa jalatti dhiisnee hin baanu Bashir Hussein. Wanni barbaade yoo dhufeyyuu aarsaa barbaachisu hunda kaffallee wareegamuuf qophiidha. Geetuu Tarrafaatu jedhe. Dubbiin kun deebii afaan eegdota Jawaar Mohaammed keessaa ba'ee ajajaa olaanaa isaan hoogganuuf kenname ture. Haasofni eegdonni kunii fi ajajaan isaanii waliin taasisanillee toora miidiyaa hawaasummaa irratti hedduu qoodamuudhaan jajuu fi dinqisiifannaa guddaa kan argatedha. Haasofni kun amanamummaa fi jaalala ogummaa maddiitti kabajaa fi sabboonummaa eegdota kanaa kan agarsiisedha jechuunis dubbatameera. Aggaammi ajjechaa Jawaar Mohaammed irratti godhame balaaleffachuun halkan guutuu bakka aggaammii sanarraa kaasee kutaalee Oromiyaa cufa keessatti mormiin balaaleffannaa mootummaa gaggeeffamee ture. Haa ta'u malee mootummaa fi deeggartoonni mootummaa bakka hedduutti uummata karaa nagaatiin aggaammii sana balaaleffate irratti tarkaanfii humnaa fudhachuun namoonni akka maleetti lubbuu dhabanii qaamaa hir'atan hedduudha. Kanneen haqa malee hidhamanis hedduu turan. Lubbuudhaan Jawaar baraaramuutti kanneen aaraan deeggartoonni mootummaa garuu ajjechaa mootummaa fi deeggartoonni isaa raawwataniin Jawaar Mohaammed yakkuuf duula bal'aa karaa miidiyaatiin gaggeessaa turuun ni yaadatama. Qabxii ijoo kanaan wal qabatee gaaffiiwwan garaa ka'uu malu. Taatee aggaammii ajjechaa Jawaar Mohaammed waliin wal qabatee haqni ilmaan Oromoo hedduu akkamiin golgamee bade. Qophii keenya har'aa keessatti kan isin dhageessisnu ta'a. Ammas nu waliin tura. Diina Oromooti jiruu hadheessite. Taateen akka lakkoofsa Habashaatti onkoloolessa 11 bara 2012 halkan qixxee raawwatame sababeeffachuun wattoota hedduu rifaasisoo fi gammachiisoo dhalatan keessaa ijaa fi gurra hawaasa addunyaa dhuunfatee dinqisiifannaa gaazexeessitoota baay'eellee kan argate amanamummaa eegdonni obbo Jawaar Mohaammed isaaf qaban ture. Itti gaafatamummaa itti kennamerraa ka'uun amanamummaa hojii fi kabaja ilmaan namaatiif qabaniin lubbuu baraaruuf jecha gocha seermaleessa ajajaa olaanaa isaaniitirraa isaaniif darbeef deebiin isaan kennan waan ajaa'ibaa ta'uusaa maddiitti biyyattiillee gaaga'ama ta'uuf malee meeqarraa baraaranii turan. Dambii baratamaa naamusa waraanaa keessaa tokko ajaja gaggeessaa ofii fudhachuu akka ta'e beekamaadha. Ajaja qaama olirraa kennamu fudhachuun akka barbaachisu kitaabni militarii kaawurteesii ende disipiliin jedhu waajjira maxxansaa mootummaa Yuunaayitid Isteetis Waashingitanitti bara 1942 maxxanfame fuula tokkoffaa irratti haalan jabeessee ibsa. Naamusa waraanaa yookiin hojjetaa nageenya namaa tiksu keessaa inni jalqabarra jiru badiis ta'u gaarii abboomamuu yookiin ajaja hoogganaa ofii fudhachuun dirqama dursaa akka ta'e haalan hubatama. Garuu kun hammam deema kan jedhuuf gochi eegdota Jawaar kan deebii ta'uudha. Amanamummaa hojii itti kennamee hanga sagandii dhumaatti baachuu akkasumas waan biyya gaaga'amarraa hambisuu fi lubbuu namaa baraaruu irratti ammoo hanga ajaja olaanaa diduutti ta'uun bu'aa mul'atu qaba. Haaluma kanaan wanti onkoloolessa 11 bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatti raawwatame sun taatee addaa ta'uudhaan uummata Oromoo fi jaallattoota sabichaa kan gammachiise ta'uurra darbee ajaja dabaa hooggantoota olaanoorraa eegdota Jawaariif darbe fudhachuu diduun isaanii toora gootota Oromoo keessatti akka maqaan isaanii waamamu taasiseera jechuun ni danda'ama. Ajaja haqa ilma Oromoo tokko dabsuuf kenname didan. Ajaja jallataa qaama olaanaaf osoo hin taane lubbuu hoogganaa qaroo Oromoo kanaatiif dursa kennan.
Haaluma kanaanis taatee seenaa Oromoo keessatti dinqisiifannaa guddaa qabu dabaluu danda'uu isaaniitiif suuraan isaanii namoota hedduudhaan jaalatamee miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa ture. Ammas jira. Miirrii fi haalli guyyaa sanaa maal fakkaata ture? Dabalataan illee eegdonni Jawaar murtee sana murteessuu isaaniif maal akka isaan kakaase? Ergasii hoo deebii mootummaadhaan kennamuu fi malu irratti haqa isaanii ukkaamsuuf mootummaan hammam deeme? Gaaffiiwwan jedhan mee haa ilaallu. Eegdota Jawaar 8 keessaa namni 2 kan barruun gullallee poostii haasofsiise miira fi haala yeroo sanii ibsanii turan. Isaanis warreen ajajaa olaanaa isaanii yeroo sanii kumaandar Indaalee waliin haasa'a bilbilaa taasisanii fi diddaa isaaniitiin gaaga'ama olaanaa hambisuu irratti gumaachanidha. Haasa'aan isaanii sun yeroo sanatti waraabbii sagaleetiin toora miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfamee ture. Miidiyaaleen Habashaa faallaa dantaa Oromoo dhaabbachuun beekaman garuu taateen sun waayyuu otoo ittiin fakkaatin kan isaan afarsaa turan tarkaaffii achi booda mootummaan mormitoota irratti fudhate gara dabarsuun namoota du'aniif itti gaafatamaan Jawaar kan jedhu akka malee dhaadhessuun ture. Dungoon dimokiraasii egaa siin qabatee sagaleen uummataa siin dhaga'itti argatee. Haala gaafa sana ture otoo miidiyaaleen hawaasaa kan akka feesbuukii haalaan ifa ta'ee hawaasa bira ga'ee hin birmatin dura saajiin olaanaa Geetuun haala sana dura ture irratti gaafatamee deebii kenneen ibsee ture. Deebiinsaas akkas ture. Taateen akka lakkoofsa Habashaatti gaafa onkoloolessa 11 bara 2012 nu mudate halkan keessaa naannoo sa'a 5 fi daqiiqaa 35tti ture. Namoonni eegdota VIP irra deemanii to'annaa gaggeessan galgala walakkeessaa halkanitti yoo siqu sa'aatii 5 fi daqiiqaa 35tti eegdota Jawaarfaa biras dhufanii turan. Akka seera eegumsa VIPtti halkan mana nama eegamu sanaa deemuun qaamni nageenyaa hojiirra jiraachuu eegdotaa to'atu ni jira. Ta'us garuu waggaa tokko ol yeroo Jawaar bira turanitti guyyaa tokkoofillee to'ataan dhufee hojiirra jiraachuu isaanii ilaalee beekun turre. Gaafa sana jechuun onkoloolessa 11 galgala garuu poolisiin federaalaa kan maqaan isaa Inspektar Adam jedhamu dhufee otoo Saajiin Geetuun jiru isa waamee akkam haalli isinirra jirtan jajjabaattu jedhee akka gaafate dubbata. Saajiin Geetuun hojiin gaarii ta'uu fi dhufanii gaafachuu dhabuuf komiin akka jiru itti himee ture. Isin dhuftanii nu gaafattanii hin beektan malee gaariidha hojiin humna dabalataas ammoo nuuf dabalaa jennee isin gaafannaan nu jalaa callistan humnuma akka nuuf dabaltan barbaanna malee hojiin gaariidha jechuu isaa gullallee poostitti himee ture. Inspektar Adamis deebisuun nuti bar humna isiniif dabaluuf fedhii dhabnee miti. Kumaandar Indaaleetu dide malee ammaaf jabaadhatti hojjedhaa jechaa otoo inni Saajiin Geetuufaa waliin dubbatu bilbilli wayii bilbilameef. Innis miira ariifannaatiin geechi haadha manaa kottuu naaf bilbile waan ta'eef nan deema jabaadhaa hojjedhaa jedheetu Saajiin Geetuufaatti nagaa dhaamee haloo jechaa akka biraa deeme dubbata Saajiin Geetuun. Inspektar Adam isa biraa deemee otoo daqiiqaa tokko hin turin kumaandar Indaalee namni jedhamu kan diviizhinii Saajiin Geetuufaa hoogganu hoogganaan VIP eegdota ministeerotaa dabalatee itti bilbile. Geetuunis sa'aatii sana halkaniin bilbiluun isaanii gaaffii itti taanan maali kumaandar halkan kanaan maaliif bilbiltu nagaaf miti jedhee gaafata. Kumaandar Indaaleenis deebisee lakkii isin barbaadin ture eessa jirtu jedhee gaafate. Saajiin Geetuun mana jiraachuu isaanii yoo itti himu akka isa arguu barbaade deebisee itti hime. Saajiin Geetuun kumaandarichi halkaniin isa barbaaduunsaa gaaffii itti ta'ee mormus hojiif akka isaan barbaade irra deddeebi'ee itti hime. Hojiirra akka jiru itti himee eegumsa dhiisee deemuu akka hin dandeenye yoo hubachiisu tole isa immoo Bashir naaf ergi jedheen. Bashir dabaree hojii isaa fixatee rafee akka jiru itti himnaan du'een bada malee amma isin argachuman qaba jedheen. Yeroo kana sababa maaliif akka inni isaan barbaade adda baafachuu waan itti ulfaateef Saajiin Geetuun Bashiriif bilbilee irriba irraa kaasuun Bashir waliin deemanii maaliif akka barbaadaman gaafachuu akka qaban waliif galanii ijoollee kanneen biroos eegumsaaf irriba irraa kaasanii lamaan isaanii immoo ofii gara kumaandarichaatti qajeelan. Kofoleen kofatiin obboosee laadeene. Kumaandar Indaaleen mana Jawaar Mohammad irraa tilmaaman fageenya meetira 300 fagaatee isaan waame. Bakkicha yookaan duuba isaaniitiin buufata poolisiitu jira. Buufatichas haala dura baratamerraa adda ta'een kan eegu poolisii federaalati. Isaan fuulduraan ammoo paatirooliiwwan poolisii federaalaa konkolaattota lamaan dhaabbatanii jiru. Bakka sana faffacaanis poolisoonni 20 ol ta'an hidhannoo guutuudhaan dhaabbatanii jiru. Yeroo Geetuufaa kumaandar Indaalee bira gahan inni immoo poolisoota lama waliin walitti dubbachaa ture. Akkuma Geetuu fi Bashir isa bira gahaniin poolisoonni sunniin kumaandaricha biraa deeman. Kumaandaricha bira akkuma gahaniin halkan sanaan barbaadamuun isaanii maaliif akka ta'e
rakkoon akkamii akka dhalatee jiru isa gaafatan. Innis deebisee lakki nagaadhumaa fi amma ijoolleen achi jirtan hundi keessan meeshaa keessan fudhadhaatii otoo isatti Jawaaritti jechuudha. Otoo isatti himin ba'aa jedheen. Isaanis dubbichatti hedduu rifatanii halkan kanaan maaliif akkas ta'a eessa dhaqnammoo jedhanii wayita isa gaafatan. Deebiin isaa ammas kan nama naasisu ture. Mootummaan eegumsi akka godhamuuf waan hin barbaanneef koottaa ba'aa isin immoo leenjii deemtu jedheen. Yeroo kanatti tarii waan dogoggoree haasa'aa jiru ta'innaa jedhanii Geetuun akkas jedheen. Namni nuti bira jirru bar ministeera yookiin kaabinee mootummaatii miti. Jawaar bira jirraa bar ni beekta miti kumaandar jennaan. Kumaandar deebisee sagalee guddaadhaan eeyyan nan beeka. Mootummaan waan hin barbaanneef isin baasaa jira jedhee ammas yaaduma duraatti ciche. Isaanis karaa seeraan ala ta'e halkaniin tasuma ba'uu akka hin dandeenye ibsanii fi yeroo isa didanuu kumaandar Indaaleen battaluma miirasaa jijjiire. Humna baay'isuudhaan wanti yaadameefis humnaan eegdota kunniin ukkaamsuuf ture. Miira kumaandarichaa yeroo hubatan achumatti isaan to'achuu yookaan ammoo ukkaamsuu akka ta'e sirrumatti isaaniif gale. Bitaa fi mirga isaaniitiin humna hidhatetu marsee ture. Kumaandaricharraas miira hin taanetu dubbifamaa ture. Binsi faana injira of duuba keellaalin. Haa ta'uutii isaan lamaan jechuunis Geetunii fi Bashir harka qullaa turan. Meeshaa yookiin hidhannoo tokkollee harkarraa hin qaban turan. Kanaafis miira isaanii tasgabbeessanii itti dubbachuudhaan akka nama manatti ol deebi'ee meeshaa fudhatee ba'uutti kumaandar Indaaletti himanii bakka sanarraa gara manaatti ol deebi'an. Yeroo mana gahanuu eegdota hafanis irribarraa kaasanii hidhannoo guutuu fudhatanii qophaa'anii akka ta'an taasisan. Jawaaris irribarraa kaasanii itti haasa'uuf dirqaman. Jawaar akka hooggantoonni keenya jechaa jiranitti Jawaaritti otoo hin himin dhoksaatii koottaa biraa ba'aa jedhamaa jirra. Leenjii deemtuu waan ta'eef meeshaa keessanis fudhaa ba'aa nuun jechaa jiru. Nuti akka seera biyya kanaatti bulla. Akka seera biyyattiitti ammoo eegduun VIP tokko halkan sa'aatii kanatti mitiitee galgala sa'a lamattuu eegumsa dhiisii bahi jedhamees bahees hin beeku. Kanaan dura bakka hedduus hojjennee argineerra. Wanti adeemaa jiru kun shira biraa yoo ta'e malee waan haqaa nutti fakkaachaa hin jiru. Kanaaf gama dandeessuun qaama olaanaa nuuf beeksisi jedhanii itti himan. Jawaaris haalichi gaaffii itti ta'ee baay'ees itti dhagahamee ture. Akkuma eegdonni isaa itti himaniin Jawaar qaama olaanaatti beeksisuuf yaalii gochuu eegale. Jawaar qaama olaanaa beeksisuuf yaalii isaa akkuma itti fufeen eegdonni isaa gama isaaniitiin walitti qabamanii mari'achuudhaan otoo isatti hin himin harkaniin ba'aa jechuun sun haqa kan dabsuu fi ajaja seeraan alaa ta'uusaa erga irratti waliif galanii booda qaamni gocha kana raawwataa jiru mootummaadha moo qaama dhuunfati waan jedhu irratti dubbicha hamma adda baafatanitti waan dhufuu maluuf of qopheessanii of kennanii eegumsa isaanii jabeessuu akka qaban waliif galan. Ittaan sun maaltu uumame maaltu ta'e? Kumaandarichaa fi eegdota gidduutti maaltu uumame? Kanneen fi kanneen biroo qophii keenya haqaa fanqii ittaanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'a. Kan qopheesse Urjii Waariyoo, Gulaalaan Abdii Waaqayyoo, kan isin biraan ga'e immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Waan nu faana turtaniif galata qabdu. Qophii ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaa keessa tura. Bakkalchatu sirraa'iif gadaa keetu maayya. Deeboo bilisummaa situu galmaan ga'eera. Garaaf garrabatii ilma dhugaan diige Oromoo turkeessee bilisummaa deesse gamtaane taasistee fagoo dhiheessitee saba guutuu boonsiyaa saba guutuu boonsiyaa seenaan galmeessitee karaa badeemnee akkaan seennee qiilee Danti gabaabaa fi qajeelaa nuuf fiilee leenca qabsoo sabaa itti gootee bifaa nurii bilisummaa wanta keerraa ifa nurii bilisummaa. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa haqaa fi hanqii torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa.
raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar